Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Kabajamtoota daawwattoota kiyyaa ilmaan Oromoo kan ibila addunyaa irratti argamtan akkasumas ilmaan Itoophiyaa ashamaa harka fuunee bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadha. Har'allee deebi'ee dhufeen jira. Hedduu kana isinirraa badeen ture. Bilbilli rakkoo waan na jalaa godhateedhaaf ammallee viidiyoo waraabuu hin dandeenye sagalee isiniif waraabaa jira jechaadha. Warri haarawaa dhuftan baga nagaadhaan dhuftanii, warrillee sabiskiraayib naan godhin sabiskiraayib, sheer, laayik, koomentii illee naa barreessaa. Ilmaan Oromoo na jajjabeessaa, na wajjiniin dhaabadhaa isiniin jedha. Har'a waan tokkorraa dubbachuudhaaf dhufeen jira. Innis nuti warri biyya Arabaa kana keessa jirru yeroo gara biyyaa deebinu maal fuunee galuu qabna, maal yoo fuunee gallee irraa faayidaa arganna kan jedhurraa dubbachuu fi akkuma beekamu nuti yeroo biyya namaatii gallu uffata jechaadha kan nuti fuunee gallu, maatiidha, ollaadha, uffata fuunee gallaa. Akkuma beekamu uffanni garuu kan biyya Arabaa akka biyya keenyatti hin jaallatanii. Uffanni babbareedaan biyyuma keenya jira. Kan biyya Arabaa kun jaraaf hin tolu, jarattillee hin tolu, ittillee hin gammadan jechuudha. Nuti garuu asii yeroo deemnu maallaqa keenyaan jechaadha kan nuti binnee deemnu. Eega jararraa galatallee hin arganne maallaqa keenya baasnee uffata kana bituun nuyiif faayidaa hin qabu jechuudha. Haa ta'u malee harka duwwaa atuu hin bitiin deemaa jechuu koo atuu hin taane baay'isnee bituu atuu dhiifnee waan irraa faayidaa argannu atuu goonee. Kaargoo yoo ta'e homaa rakkina hin qabu. Kaargoon garuu namaaf rakkisa jechaadha. Kaargoon maallaqa danuu namarraa fudhata. Asii kan ittiin maxxansiifamee ergamu maallaqa, achiillee akkasuma maallaqaan baafama. Keessattuu warri baadiyyaa dhufanii fuudhanii gara biyyaatti deebi'uudhaaf baay'ee rakkatu. Kaargoo kana ani akka kootti yoo tolate fakkeenyaaf warri biyya Arabaa kana keessa turtanii jettanii tola baafachuu hin dandeessan. Imbaasii deemtanii waraqata baafattanii wama hundayyuu lama laman ta'in malee jechaadha. Uffatas ta'ee qodaa mana keessaa, maashinii adda addaa lama lama hin guutin malee kan ofii keessaniif ittiin fayyadamtan tokko tokko yoo ta'e tola fudhattanii waraqata imbaasii irraa baafattanii kanas salamtanii yoo biyyarraa bahaa jiraattan, biyya Arabaa keessaa kanas salamtanii yoo bahaa jiraattan tola fudhattanii galuu dandeessu. Sanaan achitti uffatallee baay'ee itti hin qaraxanii. Meeshaalee karaa bahu kan meeshaalee elektirikaan hojjetan qaraxni isaallee ulfaataadha. Kanaafiyyuu kaargoo kana an akka dhuunfaa kiyyaatti isinii hin gorsu jechaadha. Maaliif anis ergeera, bu'aan irraa argadhe hin qabu. As teenyee keessattuu yeroo kaargoo biyyatti erginu nuti biyya namaatii galuun nutti ulfaata. Kanan guuttadhaa ji'a ammas attuma jennu atuma qaxarru beellamatti dhumaa, maallaqnis nurkaa dhumee eega kaargoo keenya erginee jennee uffata sanallee hin fuudhinaa jenneetuma achi nuu ta'a. Nuti hin gallu, uffanni sun achitti tortoree badaa jechuudha. Kanaafuu kaargoo yoollee fuunee galla jettan yeroo biyyarraa kanas salamtanii baatanu sana keessa fudhadhaa galaa malee biyyatti ergitanii ofii keessanii biyya namaatti haftanii yoo jettanii akkuma mataa kootiitti an kasaaraa guddaatu narra ga'ee jira jechaadha. Kanan biyyatti ergee ture tortoree, uffanni caammaan ciccitee maallaqa kootti nafnee waanan bite sanatti hin hafne. Kaargoo biyya namaa teessanii biyyatti hin erginaa. Yeroo 2-3 deddeebiftanii hin erginaa. Achumatti kuufamee achumatti tortoree badaa jechaadha. Waa'een kaargoo kana yoon jedhee yeroo immoo ofii keenya shaanxaa kiiloo 23 kiiloo 26
kiiloo 10 yookaan kiiloo 7 immoo harkatti qabannee xiyyaara keessa seennu maal fuunee yoo galle immoo gaariidha kan jedhuun dubbachuufan. Uffata akkuma jedhee uffata fuunee galuun gaarii miti. Kiiloo 46 sana keessatti waan gaggaarii yoo fuunee shaanxaan sun hin fattashamu. Waggaa lamman darbee an galeen dhufee garuu hin fattashamne. Hamma yeroo tokko meeshaa ittiin ilaalantu jira, waan hin barbaachifne yookaan waan hin eeyyamamne yoo fuudhanii kan shaanxaa keessan keessa ilaalu sanaan achitti ammas hin fattashamu jedhanii. Nummoo yeroo harkatti qabannee gallu sanatti uffata fuunee galuu otoo hin taane waan adda addaa amma an fakkeenyaaf yeroo muraasa booda guyyaa muraasa booda gara biyyaa nan deema. Wantan fuuchuudhaaf karoorfadhee jiru uffata otoo hin taane waan adda addaa fuudhee galee, fakkeenyaaf Moobaayilii 6-7 yoo fuudhattanii shaanxaa isii xiqqoo harkatti qabattan keessas keessanii kan kiiloo 23 kanarras qoqqooddanii yoo keessanii ammas niimoorii kana baay'istanii yoo fudhattanii galtanii niimooriin baay'ee barbaadama jedhani. Bilbileellee biyya gaafadheen ture. Niimooriin GB hanga 60 olii kanatti biyya keessaa hin argamu jedhanii. Niimoorii warra xixiqqaa warra 16 gadi niimooriin GB 2 jalqabeeti kan jiru. Hanga 32 64 waan akkasii natti fakkaata. Warra akkasii kana yoo jilmaasaa fuutanii deemtanii niimooriin fakkeenyaaf waan bakka fudhatu miti, waan illee fuutanii galuutti isin rakkisuu miti. Niimoorii qofaa miti, moobaayilii 6-7 yoo qabattanii ammas filaashii sammaa kaameraan tokkollee hin eeyyamama. Ammas laaptooppii tokkollee yoo fudhattanii galtanii ofii yoo itti hin fayyadamne moobaayila sanas hunduma isaa geessitanii gurgurattanii tirfii keessaa argattu jechuudha. Sana qofaa miti, uffatas immoo bakka rakasatu jira, bakka jilmaa jechuudha. Akka Dubaayitti Ajimaaniin keessa jira jedhanii suuqii Baangaalii jennaan hin jira, jilmaatu gurgurama, rakasa. Caammaa uffata akka tuuttaa kana yoo achi bitattanii danuu otoo hin taane hammuma ta'e bittanii yoo galtanii jilmaadhaan 10 yookaan 12 yaani diizaayina walakkaasaa jechuudha. Yoo bitattanii fuutanii galtanii caammaa sharaa waan akkasii kana yoo gurgurattanii maallaqa baay'ee keessaa argattu. Yoollee ijaazaa yookaan boqonnaadhaa biyyatti galtanii deebitan ta'e ji'a 2 ji'a walakkaa yoo achi turtanii dhuftanii maallaqni isin irraa buufattanuu wacii keessan hunduma isaa isiniif danda'a jechuudha. Maallaqa qabdanirraa homaa wanti isin baaftanu hin jiru. Akkas godhaa. An akka mataa kootiitti akkas gochuudhaaf qophaa'een jira. Isinis immoo nan agarsiisaa jechaadha. Kanaafuu karaa danda'ameen obboleeyyan kiyyaa nuti mana arabaa kana keessa qofa hojjennee maallaqa argachuu otoo hin taane gara adda addaatiin akka maallaqa itti argannee jijjiiramnu gochuu qabna. Maatiinis yoo geessitan uffata hanguma ta'e xiqqeessitaniitu fuutanii deemtanii jechaadha. Waan amma ani isinitti hime kanammoo yoo gootan isin fayyada. Biyya keenyatti akkuma isin beektanii nuuroon yookaan jireenyi jabeenya ta'ee jira. Akkasitti itti fayyadamaa isiniin jedha obboleeyyan kiyyaa. Kanuma isiniif himuun dhufee viidiyoo isinii waraabuu barbaadeen ture. Viidiyoon garuu naaf hin mijannee hangan bilbila kiyya sirreeffadhee deebi'ee dhufutti nagaa keessa naa jiraadha. Obboleeyyan kiyyaa waanan isinitti dubbadhe kana yoo isin fayyada ta'e itti fayyadamaa. Anis itti fayyadamuuf qophaa'een jira.
waan inillee kana godhee arraayis argadhee yoon itti fayyadamaa ta'e anis isiniifan dabarsa jechuudha waanan arra gahee. Bakkuma jirtanitti nagaa rabbii keessa jiraadhaa. Obboleeyyan kiyyaa na jajjabeessaa. Subscribe, share, like, comment illee naa barreessaa. Wal haa guddifnu, wal bira haa dhaabannu.